Namni isin argitan kun maqaan isaadha Taammee Habab jechuudhaan beekamam. Maqaan dhaloota isaadha Taammiraat Daani'el jedhamam. Dhiyoota na viidiyoon isaadha tokkom yeroo Xaanaanash Bidiruun jedhamtu Adaamaa dhuftum laxaanaanash jecha yeroonii fi inni Hababii hirum miidiyaa kana gubbaa irratti qoodamee ture. Laxaanaanash ani daa'imummaa kiyyaa dhoggaa lamaan namoota baay'ee biratti viidiyichi beekamtii argateem amma kunoo tulluu milkaa'inaatti ceheeti jiram. Taammeen akka dubbatutti osoo isiin hin dhufin Xaanaanash dhufuu isii dhagaheen tureem garuu Habab hireefiin akkas viidiyoo hojjedhe jedhee sitti yaanne jedhan. Hiriyoonni kiyyam telefoona fudhatanii suuraa isii waliin ka'uudhaaf yeroo deeman anis namooti kun aduu keessa lafa deemaa waliin dhufu waan ta'eef Hababii kana mureetiin kannaaf jedheetiin itti yaadeem Hababii kana muree kannu eegalee jedhan. Laxaanaanash jechaam Hababii hiraatiin tureem garuu viidiyoon isaadha tasa miidiyaa irratti qoodameem namoota baay'eedhaan daawwatameem namoonni hedduun liivii seenuudhaan isa galateeffachuudhaan dinqisiifatan. Taammeen koomentiiwwan namoota argeetiin baay'ee gammadee imimmaan dhangalaase jechuudhaanis kan dubbatan erga viidiyoon sun gadhiifamee kaaseem namoonni baay'een isa waliin viidiyoos hojjetanii jiran namoonni baay'een Hababiillee nuuf ergi jechuudhaan maamiloota hedduudhaas horatee jiraachuu dubbateeti jiram. Abbootiin gadaalleen isa bira deemuudhaan jajjabeessanii jiru. Taammeen namoota qansiraa hojjetaniifis deemee Hababii hiraa jiraachuu dubbatam. Kuni ammoo akka tasaa miidiyaan fudhate malee ani duraas akkanumattiin tolaan namoota hedduudhaaf nan kanna jedhan harki kannaa hin barin guyyaa keessaa waan akkasii hin raawwatus jaalala ummataa baay'ee hin argatu jedhan. Warra miillaan sheekanaa Hussein deemanii galaniifis duraanuu kannaan ture jechuudhaan kan dubbatan namoota tiraanispoortii hin qabnellee yoon arguum garaa kiyya laafeetumaa'u waan tiraanispoortiin deeman nan kannaaf ture jedhan. Osoon akka namoota biroo fakkeessaa miidiyaatiif ta'e jaalala ummataalleen argadhu kan jedhan amma garuu tiiktookaroonni baay'een isa dubbisuufi beeksisallee hojjechaa jiraachuu isaa dubbatee jiram. Waan gaarii bakka jirtanitti hojjedhaa jechuun ergaa isaatiis dhaammatee jiram. Maqaan isaa yeroo ammaan tanaa Xaanaanash yookiin Taammee Hababitti jijjiiramee jiram. Taammeen jireenyi isaa magaalaa Adaamaa ta'uu kan dubbatuum haadha warra isaa Edan Indaalee jedhamtu akka qabuufi ijoollee lakkuu durbaa akka qabullee dubbatee jiram. Hababii erga hojjechuu eegalee waggoota 10 gahuu kan dubbatum duraan namaaf hojjechaa turuufi amma ammoo kan dhuunfaa isaa hojjechaa jiraachuudha dubbatam. Haati manaa tiyyaa baay'ee gaariidha jabduudha osoon isii argachuu baadheem baay'ee jireenyi na jalaabbata jechuunis dubbatam. Erga isii waliin jireenya eegaleem waggaa 6 ta'uu kan dubbatum ijoollee guddisuudhaaf jecha baay'ee waliin rakkanne jechuudhaan imimmaansaadhaa dhangalaasuudhaan dubbatam. Sanuu ijoollee lakkuun adeesem ijoolleen lakkuun tokko yoo torbee tokko dhukkubsatteem tokko immoo torbee biraa dhukkubsattiim tokko yoo gammadduum takka ammoo ni gadditiim tokko yoo ni firaftuum tokko hirriibaa kaati jechuudhaan kan dubbatan. Barumsa akka xumurtuuf jecham ani ijoollee irraa fuudheetiin isiin barattee akkaawuntiingii digirii xumurte jedhan. Dubartiin si jaalachuu kan beektu gaafatii harkaa waan qabneedham. Dhiirri dubartii jaalachuun kan beekamu ammoo yeroo maallaqa qabuudham. Ani dubartii harkaan rukutuudhaa mitiim filmii keessatti yeroo dubartiin rukutamtuhu natti ulfaata jedhan. Anaa fi haati mana kiyyaa nama keessattuu ijaan waliif galla kan jedhan waggaa 6 guutuu takka waliin lolle jedhan. Ijoolleen teenyaas baay'ee hin dhukkubsattu ilmoon hiyyeessaa hin dhukkubsattu jechuudhaan kan dubbatan. Ani amala kiyya keessatti nan aaram garuu hoggaasumaan deebi'ee irraanfadha jedhan. Abbuma fedhe wajjin yoo wallolleellee waan irratti wallolle hoggaasumaan dagadha jedhan. Yoo jaarsi maal irratti walloltan jedhee nu gaafatem isuma gaafadhaa jedheetiin isatti dabarsa malee nama wajjin wallolle suyyooniif himuu baate ani hoggaasumaan dagadha jedhan. Guyyaa takka hiriyaa kiyya tokko wajjin walloleetiin walloluu sanuu dagadheem dhaqee birriinaaf liqeessi jedhee hiriyyuma kiyya wallollee waliin oodaa turre gaafadhe jedhan. Innis laphee kiyya qulqulluu ta'uu erga beekee boodam osuma waliin oodaa jirru birriinaaf kenneem guyyaanan birrii san deebisuuf yeroo san wallollee akka turrellee natti himee na yaadachiisee na kolfisiise jedhan. Jaartiin teem hanguma feete aartee lolaa yoo dhuftes zim jettee yoo dhungatte
hoggaasuma kofaltee fixatti jechuunis dubbatan. Osoon kubbaa ilaalaa jiru daa'imni kiyyaa'u yoo bilbilteem hoggaasumaan gala jedhan. Yoo mana kee jaallatteem dafteetis galuu qabda jedhan. Ani yeroo mana kiyya ol seeneem haadha manaa kiyya argum sirrumatti haati manaa kiyya na bareeddis jechuun dubbatan. Inumaatiinuu haati manaa kiyya bareedina keessa kuttee moodeelistii addunyaan na fakkaatti jedhan. Ani waanuma feete yoo uffattees baay'ee natti bareeddi jedhan haati mana kiyyaa. Haati mana kiyyaa yoo waa tolchuudhaaf nan tolche jechaa waa balleessite malee waan tokkollee sin balleessitu jechuun dubbatan. Dubartii yoonii fi kan nama cannaqxuu fi nama caqaacaqxu yoo taateem abbaan manaa galgala yeroonii fi gahuum aduu lixxeem amma galuufiin deemanii jalqabama jedheeti yaaddawas jechuun dubbatan. Garuu ani mana kiyya galuufiin ariifadha jedhan. Gaaromina haadha manaa kiyyaarraa kan ka'e mana kiyyatti galgala dafeetiin galuu fadha jechuudhaan kan dubbatan. Ammas dhiirri tokko dursa ufumaafuu dhiira tahuu qaba kan jedhan suusiirraa walaba tahuu qaba jedhan. Dursa otoo hin fuudhin dhiirri haadha isa deesse harmee isaa sirritti jaalachuudha qaba jedhan. Namni haadha ofii jaalatu haadha manaa isaa hin jibbu kan jedhan. Dhiirri bultii keessatti wanti eeggachuu qabu alatti galgaleeffachuudhaaf dubartii biraa waliin hariiroo uumuurraayis of eeguu qaba jedhan. Dubartiin tokko gaa'ilaaf filachuudhaaf amantaa kamuutu haa hordoftuum dubartii amantaa jabeessitu ta'uu qabdi jedhan. Kan biraa dubartii mana isiitiif yaaddu kan osoo wanni nyaatanuu mana hin jirreem koosmootiksii fi dibatam mana dabbasaafaa mana rifeensaafaa deemtu dubartiin akkasii jireenyaaf gaariidhaa mitis jechuudhaan dubbatan. Namni ani sirritti jaaladhu akka yoo tiyyaan akkaan jaaladha jedhan. Sababni ani akka yoo tiyya jaaladhuuf ijoollummaa kiyyatti haadhaa fi abbaan kiyya gargar bahaniim bultii mataa isaanii ijaarrataniitis jiran. Obboleeyyan gara haadhaatiin jiran durba lamaa fi dhiira tokkoon qabam. Gara abbaatiin dubartoota lamaa fi obboleessa sadiin qaba kan jedhan. Ani garuu akka yoo tiyyaan baay'ee jaaladhas jedhan. Waggaa lamatti na fudhattee na guddiftem ijoolleesii caalaa na jabeessitiim nyaata kophaatti isaaniin naa kennitiim na kunuunsitis jedhan. Garuu amma na jalaa dhukkubsattiim du'aayii naaf godhaaf jechuudhaan dubbatanii xumuran.